السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجا جرجرتو وربطو تعريك وجمتو تكينيا بقنا كانوا جراتن أكم أفيان كيسن جو جريني كيسن ما فكت الحمد لله رب العالمين نبير فريد سنين جنة عشما هركفون سمان تجن عشما هركفون ورون من تاجر علي بقنا كانوا جراتن بقوا جرتين نجيني في رحمة ربي سنبرا جراتو اسمين جنة جهنة توتاتي كما جمتو دورين دولا شو إلى لا شير سبسكرايب كوتشودا فيديو تين داوتشودا نبرا دابدا مسنين جنة مال قبتي أفتجو كيسانولو كا كومادار بيتي يا عبدي أسي جرتا bakkuma jirtutti nageenye meefi rahman rabbi kadhuman qabne si biraa jiraata garuu jiraatanii akkanatti duwwama tokko dubartii qofa ta'an jijjiiraa ta'an baasaa ta'an galchaa jiraachuun faayidaa hin qabu yaa obboleessa koo faayidaa dhabeessa koo okay faayidaa qabda taanaan dubartii baaftee galchitu dhiisi ofirraa si galee faayidaa naa qaba faayidaadhaan jiraadha hojjette dubartii galtee dubartii sanuu mana kan keeteette algaa saala gasii baaftee kabatii saala gasii baaftee majilisaa fi gurfaa walitti godhattee achiteette kun ati namaa miti akkam ati namaa miti ishi yoo waasitti godhan namaa sheeka bira si fidatta ofiiyyuu sheeka bira fiti si galee ofii keetiifuu sheeka bira fiti sammuun tiyyatuun maal yaadde yaadi shaqale darabi bani ilaal mee mataa kan kee kana namni maal naan jedha tafakkuri faayidaa dhabdee fi mirtaabdee namachi keessaa nama gaarii fayyaalis abdii miskiin osoo siin jennu miskiina taate akka dubartiin sanuu miilaan sirra deemtu ta'u jirta yaabo maaliidha maaf dubartiin sirra deemti sanuu qabeenya kee irratti sanuu bakka dhufte hin beektu osoo ta'arsii galchite osoo tabaalee galchite osoo tawallagga galchite osoo amaara galchite osoo shawaa galchite osoo dubartiin kutaa 11 irraa takka lama si bira gaa deemti maali ati maalu jirta tasi bira dhufte si miidhuu malee si gargaaru hin jirtu aslammaa si gargaarti maatii qabdee maatii waliin rakkattee si gargaarani ishishee abdii maqaanu nyaattee jirtaatiin kun mee jiraadhu ofirraa achis dubartoota gandaa dhiisi rakkataas bira rakkatu shaararraa bultu maal si hedattee biyya san dhatte ishishee yaa abdii dhugaa rabbi achuma dubartiin si biratti hooma argite sitti haa guurtu atachuma jonge mataa si dhoowwatte ka aqlii kan kee bara aqlii kan keessaa fuutee jirti jarri si galee aqlii keessan sirraa fudhattee jirti namni akkamitti mana ofii maallaqa ofii kafalaa manarraa nama baay'ee jedha situ kafalaa mana kana akkamitti hin ta'a hin jedhama hin godhama maali kun abboomee mee itti yaadi manni san malee hin jiru meeshaa kan keerraa guuree dhuti irraa bahi khalaas guyyaa meeqa deebinee sitti deemtee booda waan biraa keessa galchuu deemta warra kan kee rakkisuu deemta ofii rakkattee ilmaan oromoo rakkisuu deemta aboo mee manuma kana dhiisi meeshaa kee keessaa guuraa dhuti keessaa bahi manni san malee illee baay'ee jira maal taate maa kana ol rakkeessa wallaahi rabbi si haa laaffisu kanaan sin jedhan caaltu atillee rakkinuma keessa deebi'u jirta ammallee deemtee rakkisuu jirta ammallee
namni kun siif jecha kana wal fixu jira wal tumu jira. Osoo lubbuun hajjii waa taate Saayidoo harkatti osoo hajjii waa ta'e lubbuun hajjii maqaa kan kee duute Saayidoollee maqaa kan kee waan biraa keessa seeni jechuudha. Si galee atis ammoo mataa hin jabaatin kuni jaarsaa iyyuutti bira hin taa'in. Okay? Kuni jaarsa itteellee bira hin taa'in. Boruufillee jaarsa naa ta'a boruufillee haadha abbaa ilmoo kiyyaa naaf taa'ettee itti yaadin. Kuni dhamaadha yoo saree farraajisa suquu taate malee. Okay? Maamuudii yoo dhiiga rajjisuu taate malee faayidaan qabu. Atis ammoo mana jijjiiradha. Atiif abdiinillee laalladha ati mana jijjiiradha irraa jiraadha. Rakkinni borullee waan biraa nutti ol baasuu deemtan. Yaa Allah nu dhagahaa yaa Rabbi kiyya maal taatan nama dhageettaniis. Mana sanirraan isinii qabate. Isinuma manuma sanitti du'uu deemtanii. Maali mana sanii gadi hin bayinaadhanii harkaa fi miila isin hidhanii jiranii. Muka biraa hin argattan jedhanii mana san malee maal taatan. Deema keessaa yaa mana biraa soqadhaa wal biraa hin deemnuttan shuggama akkasii waliin soqadhaa jiraadhaa ofirraa. Maalidha mana waa meeqaan xaxame mana ziirii fi maalii fi kanaa fi sanii fi xaxame kan mana horii keessa iyyuu teettan. Harkaan keessaa guuraatti sanuu keessa teettan. Deemaa ofirra jijjiiraa manni hedduudha waa san bichaa miti. Maal taatan? Wanni nu isiniin jennu isinitti hin dhagahamu. Isin bakka viidiyoo martanii gadhiisuu hin dadhabdan. Waan namni isiniin jedhu fudhatan waan namni isin aslan viidiyoo gadhiisuu malee koomentii namaa deemtanii ilaaltanii namni kun maal nuun jedhaara jettanii hin ilaaltanii viidiyoo ol darbitan taanaan achumaan daataa teessan gacufattan hanga gaafa viidiyoo biraa ol darbuu deemtanii. Bakka sanuma natti fakkaate akkasuma natti fakkaate namni kun maal nuun jedha. Nama kanarraa maal fayyadamta? Viidiyoo kana maaliif gadhiisu? Namni kun gorsa wayii nuu kenname gorsa waan dhabne tokko isarraa nama kanarraa arganna. Jedhaati itti yaada viidiyoo gadhiiftan jala koomentii namaa laala namni maal jedhee koomentii isinii barreessu jira. Manuma achi waa hundaan xaxame san qabattanii hin taa'inaati deema yaa aboo jijjiiradhaa ofirraa. Isa osoo isinii waliin dhufne rakkannee bareedaadha gaa'uu biyya biraa ta'e as nu rakkisuun nullee. Nama ofiitii yaatti jedhisanii hin jiru isinirraa gadhisu. Deemaa ofirra jijjiiradha akkasii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Obboleeyyan kan koo namni aadii caaltuu fi hajji caaltuu fi abdii qabdan sheer godhaati biraan nagaa amaanaa isiniin jedha. Takkaa fi lamallee taatuma keessaa fudhatanii gorsa kiyya yoo arrabaan arrabse kanallee arganii yookiin yoo ani gorsa takkumallee yoo keessaa fudhatan jechuun takkaallee isiniin jedha. Sheer godhaati biraan nagaa isiniin jedha obboleeyyan.